السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجم توتا جالتم توتا هردو توتا ماتي دكتور عبدالسي جالتم توتا ilmaan Oromoo addunyaa mararratti argamtanu nagaa rabbi sinii fabaayatu suniin jedha. Har'a odeeffannoo babbareedaa fi gagammachiisaa qofa oduu gaddaa isinitti himuun injifannoo qofatti isinitti himuu malee injifatamuu isinitti himnu jechuudha. Kanaan booda waadaadha. Waan jajjabaatu nu ga'a guyyaa guyyaadhaan odeeffannoo biyya keessaa wal qunnamne isiniin geenyuu fi waan ragaa qabatamaa mirkaneeffanne isiniin gahuu sa'atii ganamarraa yeroo kanarraa kaafne isiniin geenya jechuudha. Egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota maatii Dr. Abdusee hundi keessanuu nagaan rabbi isiniif baay'atu laayik gochuudhaan viidiyoo kana jalqabi. Egaa akkuma beekamu waahii daraartuu tulluurraa sin dubbanna waahii woboo maal keessa jira kan jedhuu fi waahii nu malee jecha jedhu ajandaa feesbuukii irratti ta'ee jiru. Nu maleen eenyu kan jawaariin jibbu kan jedhu irraa isin dubbanna jechuudha. Waan danuutu tokkummaa Oromootiif wanti yaaddessaan deddeemaa jira sooshaal miidiyaa kanarra. Egaa mee hundi keessa laayik gochuudhaan akka dubbiin keenya nama danuu bira geessu barbaadda? Hin barbaadda nan beeka. Laayik godhi gaa jabaadhuuti. Fixan gaafan siin jedhu fixan ላይክ ሸር ሰብስክራይብ አድርግ ካላደረክ ግን አደርጋለሁ በጣም ማለት ነው ዮአት ሰብስክራይብ ላይክ ጎቴ ነመ ብራን እንጌጅ ዶክተር አብዱስ ልክት ሲገልቹዳፍ ቆጲ ሁንደ ጥሙራኒ ዋን ጅረኖፍ ጀባዱ በከ ጅርቱ ሁንዳ ንቅ ኦፍ ጎጎድ ይሶሶቸይ ተነቃነቅ ላይክ አድርግ ጋ ከመጀምቶታፍ ጃለተንቶታ ወርደፍቶታ ከያ ባየስ እንጃለዳ ወላሂ ቪዲዮን ገዲሱልኝ አከነመ ብረገበው ሁንዲ ኬሰን ሐመደን ዴሰን ላይክ ጎዳ ጅርቱ ወርሞ ኢላልተኒ ዲፍተኒ ባተን ሀልከ ኬሰን ኩን ነጋዮ ቀባቴ ላይክ ጎዳ jaalalaaf kabaja maali viidiyoon nama bira gahuunsaa akkuma ati irraa dhaggeeffattee waan odeeffannoo kana dabalatte namni biraa kan odeeffannoo kana waa injifannoo Oromoo hin dhagahin akka dhagahu godha atis waan jabaa tokko qabsoodha jechuudha bar waan namni tokko qabsaa'u atillee karaa isuma sanarratti qabsaa'uu dandeessa jechuudha bar kanaafuu waan namni hojjetu tokko utuu callistee ilaaluu qofa osoo hin taane namaafillee hamilee ta'a namni bira hunda dhugaa dubbatu yoo namni dhugaa sana jaallate jajjabeessa yeroo hunda dhugaa dubbata gaafati immoo soba qofitti deeggartee warra waan hin taane sittaasa'uuf dhayxeelaa eeggoote warra dhugaa kana jabeessan namni dhugaa dhiise irraa baqachuutti dhufa jechuudha. Waan akkanaa dhiisanii warra dhugaa dubbatu qofitti jabeeffadha. Oromoon dhugaa qaba. Dhugaan ilma waaqaati jedha Oromoon. Kanaafuu dhugaan ilma waaqaati erga jedhame akka aadaa Oromootti nuti immoo dhugaa dubbachuun isiniif Oromoodhaaf waan gaariidha jennee waa yaadnuuf laayikiidhaaf nama biraatiif sheer gochuu kana aadaa godhadha. Dhugaa jabeeffadha. Soba dhiisa. Maaliifan kana hunda siniin haasa'e beektu godhuu dhiiftaniitii miti nama baay'eetu ilaaleetuma ka'e hin beeku ta'e yookiin irraanfatee dhiisee baha akka inni yaadatuuf anin viidiyoo kan akkasin laayik gootanu isinitti hime jechuudha. Laayik gootanii mee warri laayik godheera jettanu Oromoo taate viidiyoo kana dhaggeeffatte kan dhiifteen baane. Nama 4,000 yoo daawwatte keessaa namoonni 3,000 illee yoo warri kaan warra soddaa ta'an namni 3,000 laayikii yoo godhe maalitti kaffalame maalitti bade. Ilaa daraartuu tulluu keenya waaqni si haa balleessu siin jedhu warri intiniidha yeroo intiniyan eebba bar waaqni sin balleessinna jechi jedhu immoo maali beektu rabbi si haa balleessudha afaan booranaatiin hin eebbise waaqni sin balleessinna yaa daraartuu keenya siin jedhan baay'ee nu boonsite miliyoona 4 intalittiin gootittiin mataa yaaddu akka warra kaanii miilaan fiigdu tun taane sammuu yaaddu ummata baaleerraa buqqa'eef birri miliyoona 4 atleetiksii federeeshinii intini bakka bu'uudhaan ummata baaleerraa beelaan bonaan dhumaa jiru kanaaf birri miliyoona 4 gumaachitee jirti. Mee jaalala daraartuu tulluuf qabduu fi sabboonummaa isiin jaalala isiin oromummaadhaaf qabdu mallaqaan illee otoo of hin qusatin qaamaan illee otoo of hin qusatin hayyoota keenyatti deddeebi'uun siyaasa Oromoo keessatti gahee isiin qabdu si gammachiisa yoo ta'e laayik godhi daraartuu kana jaalala qabdu ibsi. Birri miliyoona 4 jechuun barra. Oromoon yeroo kanatti nama akka daraartuu tulluu kan akka dinquu dayyaasaati jechuudha. Dinquu dayyaasaa lammaffaati. Daraartuun keenya nama Oromoodhaaf of hin qabne qaamaan illee afaaniin illee waan hojjetamu qabuun hojjettee argisiifte. Galatoomi. Kan akka Fayyisaa Leellisaa jechuudha. Fiigee harka qaxxaa wal muree gizee tokko ittiin beekamtii argate har'a taa'ee Oromoo irratti baacootu hin taane kan fiigdee ittiin jijjiiramte maqaa Oromoo waamsiftee maqaa Itoophiyaa waamsiftee har'a immoo gaafa rakkoo Oromoo bira dhaabbattudha daraartuu tulluu jechuun gootitti yaati deessi. Gudii gooteen warra fakkeenya atleetiksiidha ofiin jedhaa ta'anii siyaasatti galanii borcanu kan akka Fayyisaa Leellisaa buutii jechuudha kan akka Hayilee Gabresillaasee lolaaf of qopheessee lola irratti hirmaatu sana mataa keessa gadhoofte galateeffadhuun jabaa kan keessa jabeeffata jabeeffadhu
daraartuu tulluu ulfaadhu galatoomi oromoon siin boona oromoon siit galateeffatee jira akka oromoo tokkootti anillee galatoomi siin jedheen jira baga waan qabdurraa kennite waan qabnurraa oromoo ofiitiif mataa ol qabu warra baaleetiif oromiyaadhaaf birri miiliyoona 2 warra sumaaleerraa buqqa'eef miiliyoona 1 warra kaaniifis birri miiliyoona 1 kennite jechuudha galatni hin maluufi nama akkanatti jabaa ofii jabeeffachuun nama yeroo kanatti oromoon qabdu jabeeffachuun kun qaanyiidha kanaafuu waa'ee daraartuu tulluu asirratti dhaabnee akkati jaalala isiidhaaf qabduuf waan kana jabeeffattuuf lammaffaarratti nu malee warri jedhame feesbuukii kanarra deemee oromoo addaan qooduudhaaf deddeemaa jiru kun dhuguma oromoof yaadameeti warri nu malee kun du'anii badanii jawaar jibbu warri nu malee kun jawaariin hamma jarri jibban duniyaa kanarraatu arganii lubbuusaa dhaabitti nyaatu kan jedhutu deddeema no jechi kun oromoodhaaf hin fayyadu maaliif oromoon jawaar jibbu hin jiru siyaasaan paartii adda addaatiin gargar haa ta'anu malee an akka kootitti warri paartii nu malee jechuun jaratu ittiin of waamu baay'ee isaanii maaliif maqaa diinni nu baase kana fuudhanii ofitti waamuunuyyuu of tuffachuu fi kaayyoo diinaa galman godhu nuti ijoolleen nu maleedhaa jawaariin hin jaallanna maaloo dheettanii warri poostii gootanus irraa of qusadhaa nu malee maqaa hangaasaa ibraahim warra nu malee jedhee akkuma ilmaan miishinarii jedhee arrabsuudhaaf itti moggaaseen warra nu malee jedhee oromoo ittiin arrabsaa ture akkuma har'a girrisaa jennee jechan taayee danda'a dhugoomsinee fudhanne kanas fudhachuudhaaf deemaarra feesbuukii kanarratti argaan jira dhiisa an dhugaa rabbii dubbachuudhaaf dheengadda koomentii jawaar jalatti intali tokko warri ati gaafa jawaar hunda hiikaa jedhee waa hidhamtoota warra intinii sana hiikaa jedhu isin jarri argaa si jibbu ati garii abbaa hundaa fi hunda sagalee taata jetteetii koomentii kenniti kara nama kuma meeqaatu achi jirratti wal fixe beeytu koomentii tokkitti sanaaf maaliif beeytu namni jawaar Muhammad jibbu yoo jiraate nama siyaasa kan kootiin na caala jedhu nama ilma oromummaa dhugaa keessaa hin qabnee fi nama inaaffaa qabu qofitti jawaar Muhammad jibbu ittaansuudhaan woboon oromiyaa keessatti maal godhaa jira kan jedhu irratti xiyyeeffadha waa'ee jawaar Muhammadiif waa'ee warri woboodha yookiin abaawoon jawaariin jibba jettan abaawoonis jawaaris abaawoodha jennee fudhannan kan wal jibbu hin jiru siyaasa qofittiin faallaa walii ta'ani malee waa tokko marroon jawaariin jibba maaloodha kan jedhu kun olola diinaatii fi olola fakkeessitootaati olola diinaatii fi olola fakkeessitootaati jawaar marroo hin jibbu marroonis jawaariin hin jibbu lachanuu ilma oromootiif qabsaa'u oromoo bilisa baasuuf qabsaa'u sanaan achi wanti biraa wanti isin ajandaa gootanii jawaar marroo jibba warri nu malee jawaariin jibbu jawaar akkana no ilaalcha garaa qabaachuu danda'a namni garuu wanti wal jibbisiisu tokko hin jiru wanti wal jibbisiisu tokko hin jiru kanaafu dubbii kana sheernaaf godhaati warra nu malee warra maaloo jettan woboon oromiyaa guutuu dhuunfattee jirtu galatooma nagaan naaf ta'a ulfaadhaa